Akkasii hordoftootaaf daawwattoota kiyyaa kanoo uummanni dhufanii jiranii mana agarsiisu jira. Mana kana gaa akkanatti laaqamee ture addaa hin qaqqabaa jeetiin yaadannoodha. Baarillee ijaan arguu jeetiin waraabuuf jira. Yaadannoodhaan dhufanii jarrinis lallaaluu jiranii meeshaa sagalee waan hin qabeef wal karaakkaruu turanii isaan. Ani waanuma feetan naa kan naa jeetuma wal akkasitti kunoo maallaqa naa kan nu deemanii. Akkasii bahar baay'ee meeshaan kee kutte inshaallah yeroo dhuftu mana oonaa keessa dhufta akkasii garaa waan qabbanaa arruma na qabbanee garan arruma na qabbanaa waan ati gootee hunda kanaanin sirraa bahee jira inshaallah feetu itti bitatta feetu qullaa keessa teessa tasanii siif beeka ani immoo waan irra jiru kunoo kuchiseetiin jira hordoftaaf daawwattoota kiyya manni yeroo meeshaa irraa guranii waan fakkaatu siniin garsiisa. Ofsaan na daawwadaan isiniin jaa garaan na qabbanaa ani garuu har'a. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kiyya akkam nagee fayyaa deebiitiin jira. Alhamdulillah rabbil aalamiin. Har'aan tana gammachuu guddaan qaba. Har'aan tana gammachuu guddaan qaba. Maaliif jettan bakka manarraa bahee jira. Manarraa bahee jira. Namaatti dawwalee seeku jira bakkee maarree kottu jaanini. Bakkee ijaanillee beeku achumanne eegaa jeeni ka'ee kute. Fatiyaan no alhamdulillah hidaan irraa dhumate bahar fatiyaan hidhee mana keessa haayaa jee shira na yaadeessan narraa dalagu deemaami. Anis yeroo inni malaa dha'achuu deema. Akkasii maaliin maal godhu deemaa seetan har'aan tana meeshaa diiwaana san fadhii diiwaana saniin gurguruuf deema. Maaliif nin jibbe. Fadhii san manuma saniin seenuu jibbe diiwaana san manuma saniin seenuu jibbe hordoftaaf daawwattoota kiyya. Fadhii san gurgureetti jibbeetiin jira duraanuu dhugaadha manuma san seenee taa'uun fadu akkasitti jibbe jennaani gurgurii kunoo araba anis jeetina meeshaa gurguree araba kanaa meeshaa bitanaan jala lakkoofsan akkananii lakkoofsanillee bilbileetti ni dhufaa nuti sa'a boodanaan jee. Nuti saabota jechuun daqiiqaa 30 booda ni dhufa. Joolaarra nakkootu akkasitti nagarsiista mana naan jee. Anis shaagayyaa bahar akka dafee deemnee du'aa godhu jira. Yeroo isaan dhufanii agarsiiseetiin yoo wal taanee gurgure maaltu naangee wal ta'u waan isaan akka nan gurguraa'u meeshaa maasanu maal naa dhaba fedhutti bitata. Fedhutti bitata maaltu naangee maallaqa irraa haaja. Anaa mana keessaa gabuu jiru inni fadhii keessatti oolee bulaa achitti. Waan fedhetti nyaadhee ittiin bashannana maallaqa sanis. Ittiin bashannana. Fedhee alaabaa bitadhee nyaadha. Waan mana kana dhorkeemi akka nyaanne waa meeqatti godhaniimi alaa bitadhee nyaadha waan hin fedhe. Alaa bitadhee nyaadha. Waan na barbaachisu hundatti bitadha. Garaan noo gubateemi kanaan if qabbaneessa. Waan bahaaritti aaru dalagamma. Waan inni itti aaru takka hin dhiisu. Fadhii san gurguradhee yoo rabbiin laaffisee waan hin barbaadu bitadhee bashannaneeti maallaqa sana akkasii fixeessa garaa guba. Yoo na dhufee natti hin dhiisu. Saniifuu araftichi daqiiqaa 30 dee hanga daqiiqaa 30 san taa'ee eeggaddaa hordoftaaf daawwattoota kiyya. Anaa gabuu jiru anaa beelaan mana kana keessa na cufee akka maraattu tolaa na cufee gabbahee fi ala bashannanee deebi'u san fatiyaan mana kana keessa hidhaa teessu tami. Dagaraa beelaan mana keessa hidhaa teessu kam. Anis gaa waan biraa hin qabaare maallaqa deessa nan qabus na jalaa fudhatee jabeesseemi. Anis waan hin qabu waan mana kana keessa jiru barbaade majlisa saniin gurguruu qabaa jeeti yaade. Akkasitti waan namni naan jees dhugaadha. Fedhu ni jijjiirata gurgurii naan jaanime ni gurguraanis. Ni gurgura nama qabaadhe nama kiyya bira dhaqee waan kan hin nyaadhu hin jiru. Gurgureetiin taa'ee itti bashannanee hoteelatti dhaqee fedhu akkasittiin itti garaatti guuttadha. Akkasii inshaallah rabbi naa laaffisuu har'aan tana badii guddoon balleessu deemaami. Badii miti garuu kun meeshaan kiyya maali? Meeshaa sana jibbeetiin jira. Haajaan gootu ni bitata. Fedhu qullaa maan teenya keessatti maal naa dhaba? Ani mana ni qaba kunoo maal naa dhaba?
gurguradheetiin itti bashannanee bahar garaa gubaa isa. Waan biraallee jiru waan gurguran waan mana kana jiru tuqaanu saniin bakka inni itti galu san qullaa hambiseetiin gurguree akkasitti bashannanee waan hin fedheen godhadha. Waan hin fedhe godhadha. Inni waamee kana dubaat nama jangalaatti hin jiru. Hidhaan naqa maarreen godhe hidhaa san nan naqoore meeshaa kana gurguradheetiin itti nyaadhee itti bashannaneetiin bakkee fedhan itti dhaqa. Yoo dhufe nan dhiisu silatti meeshaan kun dhabamtee nan dhiisu nan jeesa. Otu mana kana natti deebinaanis dhabaman ta'a dhabama. Eessan na arka. Takka bakkee inni arku hin jiru. Uummatummaan kun dhufan narraa fudhatan meeshaa kana. Ija lameen nan argu baara. Fatiyaa inni hiinaa markaza geessinaan san hin jirtu fatiyaa jirtu hidhanimi hin jiru kana hidhuun. Anis murteeffadheetiin jira. Inshaallah gabbeetiin amma jawlaa dhaqeetiin uummata san itti bilbiladheetiin achi inni eeginaan jaan achi eegeetiin fidee yoo naa mijeessiniif hin mara hordoftaaf daawwattoota kiyya. Meeshaa san gurguradhee yoo na haftees maallaqa fudhadhee noolii godhadheetiin karaa biyyaa gala. Bakka fedhan dhaqaasi. Maallaquma rabbiin harkatti haa naqu. Waan fedhan jaanan dubbiin godhu. Way waan kiyya waan isaatti meeshaa waan fedhan gurguradhee deema. Hordoftaaf daawwattoota kiyya. Inshaallah deddeebiitiin uummata jajjabeessee yaamee waan godhamu godheetiin kuta. Siraa rabbiin naa laaffisee har'a bara du'aa kiyyaa dalagee bara. Ijoollee mana jiraa qulfii ijoolleef jecha dhiisee akkoote. Silaa ijoolleen jiraachuu baatte barna qollafee deema. Ijoollee silaa jiraachuu baatte cufee deema qulfii keeshaa kaayyettee. Ijoollee kaayeffatee hangaan baatu manuma keessa hidhaa teessimii akkasii beekaami. Du'aa kiyyaa dalagee har'a. Fatiyaa duraanuu bartee ni teessi manuma kana keessa jeeti. Garuudhaan rabbiin naa laaffisee laal. Qulfii alaa. Tana qulfii alaati. Akkasii uummannis na bilbiluu jiranii jira meeshaajii na dhufa jirti. Hordoftoota kiyya har'a milkaa'e waa milkaa'e. Ijoolleen akkanneen. Ijoolleen garaanatti hin jabaattu akka isaa miti bara. Ijoolleen garaanatti hin jabaattu. Haayi. Inni mujrimni manuma kana keessa na cufee karaa fedhe deemee manuma kana na deebi'a. Ifi qilleensa alaa kana laalee fatiyaan immoo ilaayoon mana kana keessa kaa'amee ta'an. Ilaayoon sanuu shira biraan sanuu obseetiin taa'u jira shira biraan hin yaada'u. Markaza geessinaa markazatti achi geessinee achi teessu. Mana edaa mana kaayafata na dadhabatee. Ani isaa waan qabu isa tuqutti hin jiru waan naa godhi jechuun hin jiru maal na dadhabata. Maal naa godhi hin jiru. Waan godhu sanuun nyaachuutti hin jiru waan isaan godhan sanuu. Waan isaa tuqutti jiru waan mana kana afaan irra kaayachuutti hin jiru. Bishaan mana kanaan dhugaa. Ijoollee ta'e gaddeetiin asii gadeegaa gizee inni qulfii irraa bane dukkaana waan barbaade naa bitane. Waan isaa amanee arraba irra kaayuutti hin jiru. Kanaa anuun dadhaban inni maal dadhabataare? Maa kana naa dadhabata baara. Jiruutti ija barbaadu bara. Silaa jiruutti ija barbaade haadha ilmaan kiyya beekee silaa akkana nan godhu. Waggaa meeqaan wajji lafa jira. Waggaa meeqaan wajji jiraachuu jira. Jazaan kiyya kana ta'e har'a. Hidhaa geessinaa hidhaa teessuu. Mana kana maaltu kiraas naaf irraa baasaan jeen qurfata kittiinaa kafalaan jeen maal na diraraare. Sanifuu kalas fixadhee obsaanis. Yoo naa mijeesse rabbiin meeshaa kana dhawadheetiin kan rabbi na baaseen deema. Nama siif kunanaan jaanii jira naan. Nama hanga biyyaa si gachu siif kunanaan jaan jira. Namaan naan jaas keessa. Maallaqa qabaannaan nama si galchuu ni jira naan jaan. Kanas gurguradee maallaqa hin qabaadhaan yeroo san. Nagaan hin gala biyya tiyya otoo inni hidhaan hin geessin. Inshaallah. Akkanatti naaf anis. Guyyaa tokko akka namaatti hin dubbadha inshaallah. Ammaati roorroo ati narratti ooftee hunda guyyaa takkan gaafa roorroo san kana keessaa bahe dubbadha amma waan hin dubbadhu hin qabu. Amma yoo rabbiin naa mijeesse waan kana godheetiin noolii uummata dallaalaan ni jiranaan jette miciyyoon isaaniif kanneen maallaqa akkasii biyyaan nagalchan. Kaanis itti bashannanee akka garaan akkuma garaan qabbaneessaanis. Akkasii amma meeseejii sampuu jira deemeetiin uummata fidee dhufa yoo naa mijee isiniif waraabaa hordoftoota kiyya.